Sanumaaf uummanni akka dhaggeeffattanii anaaf inni walalleeti miti, walala qabaanneeti miti, walitti haara qabaanneeti miti. Dhugaadha wal dheessu jirra ani jechuun isa waliin taphachaa hin jiru dhiyeenya kana maaliifi namni bakka hiraan nu godhee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Namni yooniin taa'ee raachuudha yooniin deemee raachuudha. Akkuma beektan ani immoo xiqqishoon hin qaanfadha. Raachuun immoo nama qoosu nama kofalchiisu. Sanumaafuu nuti walii lolli bika deemtanitti walitti araarsaa hin jiran nuti walii hin lolle. Dhageessan. Fitee. Anaaf maakiin waliin lolle si jamara akkamitti wal lollaa? Baay'ee guyyaa tokko nama wajjin akkas ji'a meeqaaf akkas galgala live irra wajjin haasa'u miti. Guyyaa tokko nama wajjin wal baruun waan salphaa miti. Ishee faana miti isin faana illee maatii taaneerranna. Gaafii amma ijoolleen tokko dhuftanii jaluma jettanii yeroo naarribsatan illee nama buloo godhe hin beeku. Baay'ee dhaloota koo keessatti naman buloo godhe yoo baay'ate amma bulookii koo yoo laalee nama 6 nama 7. Isayyuu Oromoon tokko 2 yoo keessa jiraate. Kun jechuun maal jechuudha? Nuti maatiidha bakka. Guyyaa tokko akkas ta'anii haasa'uun namna. Uummatni amma fakkeenyaaf guyyaa 2 guyyaa 3 otoo live irraa hafee hunduma keessan miss godha jechuudha. Hunduma keessan nan isin yaada. Kun maaliifi family taanirraa jechuudha. Maatii taanirraa jechuudha. Maakii miti isin faanallee jechuudha. Warran commentii irratti illee isin beeku. Isin faanallee maatii taanirraa jechuudha. Ani akkasittan hubadha. Maakii faana immoo baay'ee wal jaallanna. Sistarii kootii akka maali duba akkamitti ibsite? Jedhe qaallichi. Maali na waan hudhamtee fakkaata maali kana dubbachuu? Ayyaatu. Ay goddanyaadha jechuuf jedheen goddanyaan turgumii biraa qabanna. Ammas tasa qaayyaa'udha jedhee. Sistariidha like umuriin illee baay'een ishee caalaa jechuun. Ani baay'ee otoo dafee hin fuune malee like jireenyi naami mijatee dafee hin fuune malee yoo na mucaa ishee geessu nan qabaadha jechuudha. Maakii. Arramoo kanaan gad dhuftee bismillah amma as qayyeessuudhaa fi miita akkasii wanni jettee jirta dhiisi amma dhaggeeffadhu warra as jala jirtan wanni. Ay baay'ee maakii reaaliti jirtu moo manni beekuu qaba. Otoo dafee fuudhee jiraate yoo na mucaa geessuu qaba. Wooyee Maakii akkam jirta Raachuu fayyaa qabdanii? Akkam bus nagaadha. Jirra galata Rabbii fayyaa qabdu. Nagaadha galata Rabbii. Maaf aartaan an jettee ani maaf aaraa? Qoy usga amma nuti dubbata okay? Waa hundaafuu baga nagaa dhuftee burqaan kana raachuun kana maakiin kana asuma dubbiin direen kana kubbaanis kubbaa kana isin galee miti dhaggeeffadha. Raachuun saibaa jalaa warra isiniif hin galin. Burqaan immoo saibaa qabsoo fooloo godhaati waan inni hojjetu barumsa irraa barachuu dandeessan. Anillee jechuun waliin irraa baran. Sanumaafuu warri saba keessan jaalatan saba keessan maddi dhaabbattan fooloo godhaa jajjabeessaa. Daawun wal jiru Oromoo miti bilchiginnaadha. Sanumaafuu maastiin fakkaatuun hin beeka burqaa. Mee dubbadhu. Ayo Oromoo na kubarjiste. Ay ani maalan dubbadharii Maakii ani waa kana baay'ee isaas hin beeku. Namni kataabummaaf waa akkasii jedhanii waanuma isin wajjin hoo taphattan waan isaaniif itti toludha. Isaan bashannansiistanii isaan bohaarsitanii wal bira isin dhabuun fedhanii kanaaf waa akkasii dubbatanii dheetan yaada. Ani akka mataa kiyyaatitti waan badaadhaan isaan hin ilaalu.
rakkoon qabu namni keenya immoo yeroo tokko bashannanuu fedha waan ta'eef yaa sanuma barbaadanii natti fakkaata. Saniif ani baay'ee sittin dheekkamu. Gartanii miti jibba kee hin qabanii Oromoon qulqulluudha. Ta'umaa fi kooflaaf ja'aniti akka hin muufanne abdiin qaba. Baay'ee inni ani amma kanan sin jedhee Maki amma fakkeenyaaf ati amma dogoggora keessa ammaan sitti akka isaan rabsan amma fakkeenyaaf ijoolleen kun dogoggora ta'uu danda'a. Yeroo nama faana galtu akka nama arrabsan hin beektaati. Amma fakkeenyaaf kanaan duras argiteetta. Mana keettu argiteetta. Amma immoo dubbii jiru dhagaarta. Burqaa gashii yetti. Ishi. Achi yeroo galu akka isaan arrabsan beekta. Achi immoo maalumaafuu. No. Akkasii miti dhaggeeffadhu. Ishi qotaan. Ayee fixadhu. Ayee. Ani ummatatti yeroo hundan isinitti himu. Ani nama arrabsuun jaaladhu. Yeroo hunda deddeebisee isinitti himeera. Even ijoolleen afaan geemii taphatanillee yeroo arrabsitan hin jaaladhu. Namni yeroo na arrabsu, namni yeroo nu arrabsu, yeroo akka sabaatti illee nu arrabsu, namni bayee akka wal arrabsu hin barbaaduan. Innaa burqaa miti nama kan biraa nama eenyuyyuu na arrabsina. Hundumti keessan please. Garmaamu tola. Boonaa dhaka. Ani fixeerannaa. Inni arrabsinaa please guys. Bakka ilaa ani kanaan duras baay'ee engaddas dubbadheera. From the first baay'ee anaaf Maakiin edda karaa keessaallee haasa'uu jalqabne ji'aaf wayiidha. Haasuuf hin beeku. Baay'ee. Omaa tokko hin qabnu deddeebisee isinitti himeera. Qalliirraan kan darbe. Hin qoosne hundumti kee namoo akka qoosaatidha qoosne. Isin immoo dhugaa isinitti fakkaate. Amma immoo dhugaa akka hin taane. Addunyaa duuf deemtaasa? Duuf deemtaa waxxaramtee bara. Araa nama nutti arame. Maakii maalidhaa? Ati garuu baay'ee tankoolee aadaa harta baay'ee. Maal qabbaneessiree qabbaneessi? Ani matatti maan jira ka? Bismillahirrahmanirrahim. Ndee. Ay ijoollee keenya ana dhiibdu bara. Maa akkas gootu? Qeesti. Ay Oromoo. Bakka. Bakka bageettu boko battida. Not ibdu baru garabi. Guys, ani eenyu akka baaseyyuu hin beeku. Boodammoo girgirii natti akka natti hin kaasne. Garuu wanta jiru kana hundumti keessan akkasitti hubadhaa. Yaa saasiidha miti. Situ baasee. Ana miti dhugaa rabbi. Hi. Hi. How are you? Suura ishee isinitti agarsiisu. Isheen sooshaal miidiyaa irratti hin jirtu. As Finfinnee jirti jechuudha. Yeroo barbaachisaa ta'etti yaa'u isin wajjin wal baruun ishee nafu dirqama. Footoo ishee piroofaayil godheedha. Naatiin girgireedhis. Yeroo barbaachisaa ta'etti nan isinitti agarsiisa. Garuu akkasitti hubachuutu gaariidha. Yeroo barbaachisaa ta'etti suura ishee ideen isheen illee dhufti wajjin akka maammee pirezidaantii maammeen argine ati iddoo kana keewwateetu
akkas yeroo barbaadu isheen akkas yeroo barbaadu asishee godheetu anis akkasa akka pirezidaantii maammee gaaf tokko akkas kaa'een laayivii isinii galaa jechuudha. Alamii koo argaa isin akkan isinis gaafsan akkan aniin gadda ta'ee taatu taaddileettu ajjeesuuf miti fiqirinaa gurshaa si ascanniqnoo ani baay'ee timirtii dafeen tamaara amma engadda maammeen kee qabeetu laayivii irratti godheetu akkuma buskuutitti nyaate ante anis kana laaleen galgala kana laaleen timirtii dafe timirtii dafeen fudhadha akka timirtii dafeen fudhannaa isinis yeroo galbireeddii koo fidu timirtii fudhatte jechuudha. Naa maalumaafu nun dagachiisiin suuraan talaa ol baaseedha. Baasuu foonaadha gosti koy suuraan talaa baasii namni jedhu. Ilaa namni suuraan talaa baasii jedhu haa kolfu, namni suuraan talaan baasiin haa turu jedhu immoo haa bo'ushi. Namni suuraan talaa baasii jedhu haa kolfu, namni hin baasiin haa turu jedhu haa bo'u. haa turu qoy yeroo isaa eeggatee haa dhufu namni jedhu moo haa bo'u. Indee Oromoon akkas tabaabbaruu jalqabe. Indeetti bibbiru Oromoo. Yeroo akkasii moo tabaabbartu miti. Maal ta'a qabsoodhaaf akkasatu tabaabbartanii. Wantooti keessa. Maal ta'a waan biraadhaaf akkasatu tabaabbartanii. Mee akkasuma tabaabbaraatiif ittiin bita. Maaloosti akkasuma tabaabbaraati gicuu godhaaf ittiin bita. Garmaamu tola. Oromooti bibbiri. Ulamatu. Ana maraaran jiru. Fideetti giiftiin. Tibibbirii keessan jaalladheera. Akka taqwaa miti tibibbirii keessan baay'ee na dannaqa baay'ee dannaqna. Basgaaber fideedha. Basgaaber fideedha. Dhoksaatti guddufadhu. Achi eenyu sitti hime mucaa akka taate eenyu sitti hime. Bakka marrajaan dabe dhoksaatti guddifadhu. Dhoksaadhaa wayya yeroo sa'aatii sirrii ta'etti fideen isin barsiisaa rakkoo hin qabu. Har'a otoo hin ta'in qoy dubbiin haa bultuufi budaan na jalaa nyaachuu danda'a. Budaan na jalaa gina hopefully baay'ee ishee jaallattu. Naa yeroo barbaachisaa yeroo sirrii ta'etti ni fida jechuudha. Garmaamu tola foonaa dhaqu. Innaa irraa kana hunda kanaan isinitti himaa jiru. Pirezidaanti maammee waliin diskas godha. Ishi elimdiluu wixii goona safaan. Pirezidaanti maammee wajjin immoo elimdiluu wixii goona. Pirezidaanti wajjin wal bara meetii girigirrii jammartee miti. Ishi safaan elimdiluu wixii goona. Innaa guys kanaan hunda kanaan isinitti himaa jiru. Nana saqaayyee ina. Foon haadha koonni nan tasaqaayyee. Laayivii galuun tasaaqaqee bara haati koo aduutu. Laayivii galu akkuma galee maakii yeroo jettan nanna habaqa. መንጋ አሁን አንድ ወጣለች ቀይ ጸጉር ያላት አማራ ነኝ የምትል እኔ መሳቀቀው እሷ አማራ ነኝ ስትል ነው መቤቴ መሰከረ። ወይ ተበላ ነው ሊበርትን ማለት ነው። ወይ እያለች መጣች። አታለለች ተዋዱን በሏት ትላለች። ማዳም እኮ ወገቧ ላይ ስትቆም የምትውል ሴትዮ ናት።